Kuma lamaaf digdamii takka Manchester United doolaara miliyoona 883 argachuu yoo danda'u, PSG immoo doolaara miliyoona 599 yoo argattu, taphattoota beekamoo garee lamaan tanaa keessaa Cristiano Ronaldo fi Lionel Messi keessaa kamtu maallaqa irraa argata, kamtu irraa baasa? Ashamaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya har'aas qophii addaatiin walitti deebinee jirra. Qophii har'aatis Cristiano Ronaldo fi Lionel Messi keessaa kamtu maallaqa irra nyaata, kamtu irra baasa kan waliin laallu ta'a. Osoo gara viidiyoo hin dabarre duratti warreen chaanala keenya vaariyaa taatan subscribe godhuu hin dagatina. Isiniin jechaa amma gara viidiyoo. Taphattoonni lamaan kun kilaba isaanii keessatti urjii galabaa yoo ta'an, kana jechuun lamaan isaaniitu waan taphattoonni biraa nyaatan dachaan argatan jechuudha. Haa ta'u malee kamtu irra nyaata? Har'a gaafii tana kan mataa keessan hin deebistan ta'a. Ani garuu gamaa gamas je'ee odeeffannoo isaaniitii fi galiiwwan mataa isaanii kan waliin laallu ta'a. Viidiyoo tana haga dhumatti daawwadha. Lionel Messi irraa yoo jammarru, Lionel Messi Barcelona taphachuu kan jammare akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2003 yoo ta'u, achi booda akka addunyaatti kan beekame yoo ta'u, namoonni hedduun nama uumamaan kannaa guddaa qabu jedhanii yoo dubbatan, Lionel Messi torbaanitti doolaara miliyoona 1.3 yoo argatu, amatatti immoo doolaara miliyoona 41 yoo argatu, bara 2017tti kontiraata amata 4tiif immoo boonasiiwwan hedduu argachuu danda'ee jira. Kontiraata kanas doolaara miliyoona 650 yoo farramu, kontiraata kana farramuu qofaaf doolaara miliyoona 155 boonasii yoo argatu, yoom kana qofa looyaalitii peemantii jedhamee doolaara miliyoona 91 yoo kennamuuf, galiin bara 2021 amatatti doolaara miliyoona 75 yoo argatu. Kana jechuun warreen addunyaa irratti maallaqni nagayaa kaffalamuuf toop 5 keessaa isa tokkodha. Lionel Messi galiiwwan isaa kana qofa miti. Lionel Messi ispoonsoroota hedduu yoo qabaatu, warreen akka Pepsi, Adidas, Budweiser ispoonsoroota isaa yoo ta'an, ispoonsoroota kanneen irraa doolaara miliyoona 35 yoo argatu, kanaafis warreen beekamoo waan beeksisan keessaa isa tokkodha. Lionel Messi bara 2021tti dandeettii kubbaa miilaa irraa qabu qofaaf doolaara miliyoona 110 argachuu danda'ee jira. Isaan eenyutu dorgoma jechuu dandeessu? Garuu gara Cristiano Ronaldo yeroo dhufnu, inni warreen hedduu isaan dorgoman keessaa isa tokkodha. Cristiano Ronaldo tapha kubbaa miilaa addunyaatti hedduu beekamaa fi maqaa guddaa yoo qabaatu, Cristiano Ronaldo yeroo baay'ee warreen biiliyooneroota wajjin yeroo yoo dabarsu, Cristiano Ronaldo firmaa kontiraata amata kanatti paawundii miliyoona 26.5 yoo ta'u, yeroo doolaaratti deebisnu doolaara miliyoona 36.2 yoo ta'u, taphattoota Manchester United taphataniif averejjiidhaan doolaara miliyoona 6.1 hanga doolaara miliyoona 8.3 yoo kaffalamuuf, gara Ronaldo yoo dhufnu garuu dubbiin akkasii miti. Galiin isaa kan torbaan tokko qofti paawundii 510 dabalataan hamilee isaatiif jecha goolii takka yeroo dhaqetti paawundii miliyoona takka yoo kaffalamuuf, kun hundi walirratti dabalamee Ronaldoon doolaara miliyoona 70 argata. Kana qofaa miti, Ronaldoon akkuma Meesitti ispoonsoroota hedduu yoo qabaatu, isaanis Nike, Altis, Herbalife yoo ta'an, isaan irraa doolaara miliyoona 55 yoo argatu, walumaa galatti kaffaltaa isaaf kaffalamu irraa ni argata jedhamee kan yaadamu biliyoona 1 yoo ta'u, taphattoonni lamaan kun biyyoota beekamoo irraa yoo ta'an, kaffaltaan Meesii kubbaa miilaa doolaara miliyoona 75 yoo ta'u, kan Ronaldo immoo doolaara miliyoona 70 yoo ta'u, neetwoorziin Meesiidhaa doolaara miliyoona 400 yoo ta'u, haa ta'u malee kan Ronaldo caaluu hin dandeenye. Sababni isaas kubbaa miilaatiin alatti galiin inni argatu Ronaldoon doolaara miliyoona 500 neetwoorzii yoo ta'u, Meesii caaluu danda'ee jira. Tunis Ronaldoof poontii takka yoo ta'u, taphattoonni lamaan kun jireenya badhaadhaa jiraatu. Kunis manneen keessa jiraatanii fi makiinaa oofaniif yoo ta'u, amma gara mana Cristiano yoo deemnu, Cristiano Ronaldoon manneen miidhagaan kan beekamu yoo ta'u, yeroo tokko mana amata guutuu beeksisaa ture tokko yoo qabaatu, manni kunis doolaara miliyoona 58 yoo baasu. Kana qofaa miti, taphattoonni Madrid Spain keessa jiraatuun yoo beekaman, Ronaldoonis achii mana ajaa'ibaa tokko qaba. Mana kanaafis doolaara miliyoona 6.2 yoo baasu, manni kunis guutumaa guututti meeshaalee ammayyaatiin dikoora yoo godhamu, manni kun iddoo bashannanaa duubaa yoo qabaatu, ammas waan nama ajaa'ibsiisaa dikoora kirismasii yoo qabaatu,
manni Roonaaldoo kan kana qofatti kan dhaabbatu miti. Lisbon keessaayis kan haalaan nama ajaa'ibsiisu appaartaamaa doolaara miiliyoona 7.9 yoo qabaatu kunis Poorchugaal keessatti manneen haalaan qaqqaalii kan fakkaataa hin qabnedha. Manni kunis keessa isaa ispaa, iddoo bashannanaa, jiim fi manneen hirriibaa adda addaa 3 qaba. Bara 2020tti yeroo nama hedduuf ulfaataa ture sababni namuu mana keessatti waan taa'uuf jecha Roonaaldoon garuu hedduu hin dararamne. Sababni isaas Roonaaldoon mana doolaara miiliyoona 9.5 bite keessa maatii wajjin waan tureef. Warreen miiliyoneroota akka Roonaaldoon mana yeroo bitan yeroo hunda keessa jiraachuuf miti. Yeroo takka keessatti bashannanuuf malee. Tanaaf Roonaaldoon mana agartan kana doolaara miiliyoona 1.6 kan biteef. Manni kun keessa isaa giriin ayiriyaa hedduu qabaatu meeshaaleen mana kana keessatti argaman hundi meeshaalee qaqqaalii yoo ta'an dubbiin Roonaaldoo yoom asitti dhaabbatti. Magaalaa Niiwuorkitti kan argamu Trump Tower State irraahis mana mataasaa yoo qabaatu manni kunis fuula duraan 2500 square bal'ina yoo qabaatu mana kanas 2015tti doolaara miiliyoona 18.5tti yoo bitu manni kunis hedduu kan miidhagu yommuu ta'u meeshaan mana kana keessaa bakkatti meeshaa qaalii yoo ta'an garuu Roonaaldoo mana kana gurguruu waan barbaadeef doolaara miiliyoona 9tti magaalaaf yoo dhiyeessus nama bituu waan dhabeef doolaara miiliyoona 7.7tti bara 2019tti gurguree jira. Kunis doolaara miiliyoona 10 ol isa kasaarsisee jira. Gara Meesii yoo dhufnu dubbiin hedduu adda adda. Meesiin akkas ta'uu baatullee umurii isaa Baarseloonaa keessatti dabarse jechuun ni danda'ama. Achiis mana qaalii yoo qabaatu Meesii yeroo hunda maatii wajjin mana keessatti yoo dabarsu isaaniif kun hedduu barbaachisaa yoo ta'u Instagram irratti footoolee hedduu fi viidiyoolee achi keessatti bashannanan yoo gadhiisu mana kanaaf doolaara miiliyoona 2 yoo bitu yeroo ammatti yoo gurgure doolaara miiliyoona 6 ni baasa. Manneen isaanii garuu yoo wal bira qabne Kiristaanoo Roonaaldoo manneen ajaa'ibaa yoo qabaatu kun Roonaaldoo poointii takka. Akkuma agartan dorgomtoonni lamaan kun makiinaalee hedduu qaban. Roonaaldoo irraa yoo jammarru Roonaaldoon nama makiinaa hedduu jaalatu yoo ta'u mana keessaas makiinaalee hedduu qaba. Isaan keessaas Beentilii makiinaan doolaara 200,000 yoo baasu Apporchaayin 911 turbo doolaara 200,000 yoo ta'u ammas Beentilii Continental GT Spades itti immoo doolaara 274 yoo ta'u Range Rover doolaara 117 yoo ta'u makiinaa hedduu qaalii keessaas Ferrari Monza doolaara miiliyoona 1.7 yoo ta'u Bugaatiif immoo doolaara miiliyoona 2 yoo baasu kana qofaa miti. Bugaatii Shiroofi immoo doolaara miiliyoona 3 baasee jira. As keessaa tan hin dubbatamin Firaariyootaa fi Lamborghinii'oota yoo ta'an gara Meesii yoo dhufnu inninis akkasumatti makiinaalee hedduu yoo qabaatu isaan keessaa doolaara 217 Firaarii F430 ammas doolaara 200 Mercedes Benz ammas doolaara 166 Maazoriitii yoo qabaatu makiinota keessaa tan hedduu qaalii immoo tan doolaara miiliyoona 1.6 Piikoonii Zandaamaa yoo qabaatu ammas Audi Range Rover Cadillac fi Minikaaparataa yoo qabaatu dorgomtoota lamaan kun makiinaalee hedduu yoo qabaatan kunis wal dorgomsiisuudhaaf hedduu yoo ulfaatu haa ta'u malee Roonaaldoo makiinaa superkaarota hedduu yoo qabaatu ammallee poointiin takka Roonaaldoof yoo ta'u maallaqa qofaa wal bira qabuun ni danda'ama. Gara gama kubbaatii yeroo dhufnu dubbiin hedduu jijjiiramti. Roonaaldoo fi Meesii warreen hedduu danda'an yoo ta'an garuu eenyutu caala gaafii jettu deebisuudhaaf kan goolii hedduu galcheerraa yoo jammarru Liyoonel Meesii goolii 758 tooppiisirii keessa seenuu danda'ee jira. Garuu kun Roonaaldoo caaluuf gahaa miti. Sababni isaatis Roonaaldoon goolii 803 naquu danda'ee jira. Kun garuu Meesii qofaa caaluu osoo hin taane tokkoffaa ta'uu danda'ee jira. Kana qofaa miti Roonaaldoon Champions League yeroo 5 nyaatu yoo danda'u yeroo 4 Real Madrid wajjin yoo nyaatu yeroo takka immoo Manchester United wajjin yoo ta'u Meesiin immoo yeroo takka qofa yoo nyaatu sunis Barcelona wajjin yoo ta'u hordoftoota Instagram isaaniitti yoo dhufnu Kiristaanoo Roonaaldoo miiliyoona 391 hordoftoota yoo qabaatu Liyoonel Meesiin immoo miiliyoona 301 hordoftoota yoo qabaatu haa ta'u malee kun hundinuu isaa wal dorgomsiisuuf gahaa miti. Sababni isaatis isaan lachuutu hordoftoota baay'ee waan qabaniif isaanis tokko tokko Meesii yoo ja'an tokko tokkos immoo Roonaaldoodha waan ja'aniif isinoo gama keessaniin maal jettan? Komentirra naaf kaayuu hin dagatinaa. Viidiyoon har'aaf qabannee haganuma.
chaanala keenya like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti isinin jaaladhaa nagaan naaf turaa ulfaadha.